Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Barnoota keenya dhiifama addaan kunnee turre yeroo dheertuudhaaf hanjaatti dhabeetii itti deebi'uu dhabee asiin dura akaakuu uumama sagalee kana barnoota 8ffaa keessatti illee barannee turre. Adda barnoota 9ffaatiin gad dhufne. Barnoota 9ffaa kana jalatti jechoota sagalee jajjabaa fi jechoota sagalee lallaafaa kan jedhu kanneen ilaalla jechuudha. Jechoota sagalee jajjabaa yoo jennu jabaa dheeraa ta'uu danda'a, jabaa gabaabaa ta'uu danda'a. Gara duraatiin laafaa, gara boodaatiin jabaa yookaan gara duraatiin jabaa, gara boodaatiin gabaabaa ta'uu danda'a jechuudha. Jalqaba irratti kanneen ilaalle fakkeenyaaf madda jabaa gabaabaadha. Boolla gara jalqabaatti dheeraa, gara boodaatti jabaa gabaabaadha. Naacha gadda wal keessa jira sagaleen kunniin gosa tokko callaa miti. Taakkuu dheeraa leexaadha. Jabaa dheeraa leexaa jechuudha kun amma. Dirra farra kaarruu qixxaa kun amma yoo isin agartanii jettan gara jalqabaatti gabaabaa gara boodaatti jabaa dheeraadha. Qarruu hidda gaadduu halluu qillaa kallee harree birraa hidde kalleentu irra deebitee akka didde hattuu adda sochii jechoonni kunniin yoo isin agartanii jettan jechootuma sagalee lamaa ta'ee wal keessa jira. Kun amma jabaa gabaabaadha. Kunilleen gara boodaatti jabaa gara jalqabaatti dheeraa gara boodaatti jabaa gabaabaadha. Boolla naacha bifuma kanaan jechuudha. Jechoota kanneen yoo irra deddeebitanii ilaaltan isiniif galuu danda'a jechuudha. Kan itti aanu jechoota sagalee lallaafaati. Sagaleen laafaan gabaabaa ta'uu danda'a, laafaa dheeraa ta'uu danda'a. Akka lachuuyyuu ta'uu danda'a. Gara duraatiin gabaabbatee gara boodaatiin dheeratu, gara duraatiin dheeratee gara boodaatiin gabaabatuu ni danda'a jechuudha. Lama faaruu dheeraa leexa jechuudha. Ija loomii tapha gama tika tiruu cidha shiroo maraa diimaa luka luba lolaa qaroo saree lola seera heera hiree muka mana ciree yoo kanneen agartanii jettan wal keessa jira. Cufti isaanii akkaataa isaatti dubbifamu gabaabaa laafaadha. Gabaabaa laafa fakkeenyaaf lama. Kun gabaabaa leexaa dheeraa jechuudha kun amma. Laafaa dheeraa. Faaruu ija kunillee gabaabaa. Loomii dheeraadha gara lachittuu. Tapha gabaabaa gara lachittuu sagaleen kun. Gabaabaa laafaa gama. Gabaabaa laafaa tika. Tikka hin jennu tika. Utuu kaatuun lama taate ka hin jabaatti. Tika. Yoo fakkeenyaaf kana agartan dirra. Dira hin jedhu kun amma dirra. Akkuma kanaan luka. Warri gama kana jiru laafinnaa fi gabaabaallee ta'uu ni mala. Laafaa gabaabaa laafaa dheeraa ta'uu danda'a jechuudha. Lallaafaadha agarri kunniin kan jiru jechuudha. Akkuma kanatti arguu dandeettanii jechuudha. Kanaaf isin durallee akkaataa itti barataa turre jechoota sagalee jabaa dheeraa barannee jirra. Jabaa laafaa barannee jirra. Laafaa dheeraa barannee jirra. Gabaabaa babbarannee jirra. Jechoota sagalee gara fuulduraatti gabaabaa gara boodaatti dheeraallee gara duraatti dheeraa gara boodaatti gabaabaa isaan sunniin cufti lallaafaa turan jechuudha. Kanaaf isin jalaa addaan citee ture barnoota 9ffaati. Yoo rabbi ittuma fufnaa ammallee itti deebinee sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa, walii daddabarsuu illee hin dagatinaa. Kun gosoota barreeffamaati isin barsiisaa jira malee waan baratu jirtan akkaataa